arra haala yeroodhaa dubbanna. Dhimma taayyeerrallee ni haasoyna. Galaana diimaa ay galaanni diimaa seenaa ta'e ay paarlama Itoophiyaa santu na ajaa'ibsiise. Amma osoo qaallichi sheexaanni kun deebi'ee galaanni diimaa nafee jeemmaa sarka dhoona. Gaafa dheengadda galaanni diimaa fudhachuu yaana jee inni jakka wadalaa abbaa shariifaa babaasu san harka dhoon galaana fudhachuu deema. Osoo galaanni hafee jeellee wallaahi harkuma dhoon ammaasisa. Bagaa hafee sigalee ummata akkasiiti sigalee rabbi paarlamaa Itoophiyaa isin hin godhin. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sigalee anduriin isinitti hime galaana diimaa miti yoo jaartii diimtuu abiyyi nama fuusise rifeensa kiyyarraa adda buqqisi rifeensa arraba kiyyarraa rifeensa buqqisi jee duriin si laal nuti wal beeyna sigalee isin namichaa na miidiyaa irratti hoggii inni iyyuu nama nafii seetan sigalee nama nafii seetan hoggii inni miidiyaa irraa iyyuu Aye, me isin invite goda share godada itti seenna irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan warroottan salaamtaan jenne yooyya isiniin jenne hundi keessanu akkuma beekamu idduu tana tuktuk irra jirra tiktok yallee warri narkatiin harkadhaa follow godha ichirratti sa'a dheertuu jira gaariidha ni mari'anna rakkoon hin jiru Facebook irratti ifumaan haasoyta namoota irraa yaada fuudhuuf hedduu nama fayyadaa jechuudha. So eegaan hangana jee akkuma beekamu haala yeroo jetti arra haala yeroo tokkoffaa dhimma obbo Taayyeetiin eegallaa jechuudha. Obbo Taayyee danda'a dursa akkuma isin beeytan yaa obboleeyyan kiyya waa irraanfachuu jetti yaa caalulleen waa irraanfachuu jee goonni keenya sigalee waa irraanfachuu. Namicha sheexaanticha jennuun kana nu caalaa namni gatii itti kafaleen jiru. Arra amma durallee isinumatti iyyuu turre isinuma boohu turre. Namni sirna kana lafa qabachiisuudhaaf Taayyee dandayaa caalaa carraaqe ni jira yoo jettee ni kijibde jechuudha. Sigalee namni isa caalaa ganame ni jira yoo jettillee ni kijibde akkamiji ganameen hafne ilmaan isaatii fi maatii isaa ilmoo amma sadii hunda sheexaanticha ala facaase jechuudha mana qabalee keessa. Namni isarra laffeellee hin jiru namni isarra ganameellee hin jiru jechuudha. Sigalee so asirra dhaabbattee sirni kun sirna akkamii sirna durriyyee sigalee ilmoo barandaa jala guddatteen geggeeffamu qanuuna namaan beeku sigalee namni kun na wajji laffe'een beeku gatii namaan beeku sigalee maaliif ifiif gatiin qabne jechuudha. Namni yoo gatii namaan beekne ifiif gatiin qabne ni qaanfatta nama tokko wajji nyaanne aboo har'aa harrilleen akkana godhu aboo har'anattillee dallanee akkana godhatu yaaboo nama kana wajji nyaanne jechuu namummaa yoo namooma qabaatte namooma saniin beektaa jechuudha. Kun qaallichi namooma illee hin qabu jechuudha. Namni inni dura nyaatu namni inni dura namatti kofalchiisu durriyyee gartee wadallootii aangorra guurate kana yeessarii kana aangorra guurate kana namni dura inni itti kofalchiisu nama isaa laffee jechuudha nama isaa gatii baase. Akkuma beekamu Taayyee danda'a kijibaan fuudhanii hidhaddeebisanii yakkoota haleessa yakkoota lamarraa qulqulluu jedhanii yakka tokkoon garuu badi qabdaa jeemmanni murtii yakka sadii himatanii jechuudha. Yakka qawwee qabachuutiin gati badi qabdaa jedhanii mee obboleeyyan kiyya mee isinummaan taa'a madaala ministeerri biyyattii tokko qawwee takkasii harka garree san gubbarraan nama ummata kanaa wajji paartii tanaan lafa dhaabajee attakaaroo qabaa ture. Nama jechoota adda addaa ummata kanarra darbachaa ture. Nama yeroo sadi duutirra geggeeffamte. Sigalee yaaliin ajjechaa yeroo sadirra geggeeffamte. Kan gaafa irrichaa milikkataa kan isinillee yaadattan maqaa isaatiin Taayyee maarree kasalaa gabbaynuutu kana si godhaa jedhanii irra dhiichisuu turan. Sheexaanaa ol
shimallisii ol warra kaabinee wadalloota inni wali qabatee yaasu kanaa ol taayyee irratti xiyyeeffatanii nama akkasii barbaadamaa ture. Sigale nama akkasii barbaadamaa ture san qawwee takka mana keetti garree jedhaniin. Qawwee har'a faarsee bulaan makiinaa isaan itti kennatan makiinaa guutee deemu. Qawwee tigistii fi qiddistii fi masaratuundi gartee gabbahanii gartee guyyaa dheeraa gagahu godhaa oola. Qawwee namni tokkichi fandisheen faan faarsee bulaan shugguxii bira kaayee isiniin sodaachisaa qamaami. Sigale qawwee akkasiisanii qawwee takka sibira garree jedhanii sigale namicha san hidhaatti murteessuu deemanii hidhaatti murteessuu deemanii hiikaan kanaa maali? Maaliif du'uu diddee akka hacaalummaa biyyee uffachuu diddee maaliif gartee yaalin ajjechaas yeroo sadi sirra gaggeeffamte sun maaliif milkaa'uu dhabde jechuu argisiisaa jechuudha. Kanuma malee hin jiru jechuudha. Qawwee gartee miliyeenaan namni makiinaan oofaan jiru. Qawwee faarsee bulaan mana guuttatee taa'anii hin jiru. Kaadireef kaabineen bulchiinsi gandaatu ministeera biyyattii dhiisi qawwee meeqa qabatee deemaan hin jiru. Sigale maraataan hundi gartee tiktook irra bee qawwee tanaaniin mataa adda isin dhoosa jechaa hin jiru. Shaashamannee keessatti dheengadda maaltu ta'e makiinaa deemtu gabbanee faarsee bulaan qawwee tumaa magaalaa keessan deemu. Sigale biyya akkasii keessatti qawwee takka sirra garree jedhanii sigale namichi cubbamaan kun sigale cubbuun rabbi isaa haa galchu. Namichi cubbamaan kun akkasi cubbuudhaan nama haqaa kana hidhee jira jechuudha. Ani warra arra isaa harka dha'uufiin dhaamsa dhaama. Waan kana nu caalaa ittiin laffaane taayyee caalaa ittiin xiqqaanne taayyee caalaa ittiin arrabsamne taayyee caalaa badhaadhina gadhaabuuf hin hojjenne. Sigale arra warra gartee dhugaa ummata keessanii dho'isu jiru. Warra du'aatii ummata keessanii gubbatti gartee ililchu jiru. Warra gartee farshoo isinii bitanii fi sharmuuta gangalchitanii jecha gartee faayidaa sabaa gurguru jirtan. Warra gartee abdii boruutiin liqiidhaan yookaan abdii boruu bardachii bakka kasii sii kennuu deemna. Bar investimentiidhaaf kunoo proposaalli kee bakka ga'e. Ja'anii gartee kijibaan abdii gartee yoom milkooyitii dambeeyneen dhugaa ummata keessanii dura dhaabbachaa jirtan. Dhugaa ummata keessanii irra kijibaa jirtan taayyee dandaarraa fakkeenya fudhadha. Qawween har'a akkasii marsitee si eeydutun boru wanjalaaf akkasii qophaa'u jirtu. Qawween har'a ati yaa faarsee bulaa kiyya gartee wabooniin firraa eega jettee waboo maaliin firraa eeddaa mislaa willuma distii takka akka waliin dhawanii albaatii kofoo guuttee kuttaasii gale qawwee facaafteeti. Qawween ati gartee akkasitti wanna guuttee deemtuun tun boru gartee gaafa sheexaantichi sirraa fixatee raroo sirraa fudhachuu deemu wanjalaaf akkasii qophaawaa jirtu qofa sammuu teetitti himee jechuudha. Sammuu teetitti himee jechuudha. Sabumaa irra dura dhaabbatte sabumaa irra isaa du'u jiru. Isaa rakkachuu jiru. Isaa buqqa'uu jiru. Isaa gibiraan gidirsaa jiran. Sigale arra gartee ati irratti ashooftu. Arra ati billicii fi dirgimii irratti irra poosti goote isaa sagalee ta'uu dhiifte sagalee isaa ukkaamsuudhaaf halkanii guyyaa ati hojjechaa jirtu kana booda kanumaas si qabataa jechuudha. Booda kanumaas si qabachuu ta'a. Nuti gaafa gartee sheexaanni kun xaaqataan nu facaasu ummata Oromoo Oriyaa dhufne jechuudha. Maaliif gaafa keenya san laftillee nageera amma lafti babbadeera. Sigale warra gubatee sitti iyyuu jira. Warra gubatee nuti gubanne akka keenyatti gubatin jee sitti iyyuu jira. Kana mara diddee yoo itti deemte sigale as deebiin baay'ee ulfaataa jechuudha. As deebuun baay'ee ulfaataa jechuudha. So kana ni faarsee bulaa agartee muufattootaaf hin dhaamaa jira jechuudha. Saniifu itti aansuun hayyoonni kee ka keessaa fi ala jirtan taayyee kanaaf sagalee ta'a. Ijoolleen xixiqqoorraa hanga guddatti wallaalarraa hanga beekatti sigale qabaatarraa hanga dhabatti nama kanaaf sagalee ta'a jechuudha. Sigale namni kun saba kanaaf amma durallee amata 12 ol gaafa wayyaanee hidhamee ba'e.
arrallee jiruusaa hidhadda barsu jira. Namni kun akkuma naa fi ati maatii qabnu maatii qabu. Akkuma naa fi ati jireenya barbaadnu jireenya barbaada. Jireenyi gartee ilmaan Oromoo irra gudeedaman, jireenyi gartee qaallichi sheeyxaanni kun gartee dhiiga Oromoo irra dhugu maal naa godha, bu'aa maal naa qaba jechuudhaaf gartee yoo an dabree saba kana haa dabru jee wareegama kafalee sigalee arra gartee sagalee nuu ta'ee mana dukkanaa keessatti hidhaa jira jechuudha. Naa fi ati juuza dhugaa bakka gaarii ciisaa sagalee isaa ta'uun nutti ulfaachuun salphinaa jechuudha. Qabsaa'onni tokko yeroo hunda if duuba laalan. Maatii isaa dubbisan. Eenyu arra isin dubbise? Eenyu isin gargaare? Jaartiin isaa oggii dhayte fuulli isii ni addaatamoo ni ifa. Huccuun isii dhodhootumoo haara'e jechuutu itti dhaga'ama. Yoo gartee huccuu dhodhootuun itti sabakkanaatiif hin qabsaa'e sabakkanaatiif hin gatii kafalee je'eeti itti dhaga'ama. Wallaahi billaahi warabbul qaaba rabbii tokkotti tokkichattiin si khashari'a kan qabne osoo arra waan kennamee fudhate an waan kennameef asirratti hin dubbadhu. Waan taayyeef kenname osoo arrallee marhabba jee fudhate wallaahi eenyu ol namni aangorra deebu namni sirna san sossoosuuf itti haajamamaa jiru itti kadhatamaa jiru itti waywaatamaa jiru taayyee caalaan jiru.